Bara fukkisoo harreen gara manaa sareen gara margaa kan jedhamu waan ooluun fakkaatu. Maaliif jennaan addunyaa ooltee bultuu keessatti wanta haaraaf ooda ta'e dhaga'uun baay'achaa jira. Nutis waan miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaa jiran tokko gurra isin buusuuf jenneetu. Maali yoo jettan warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, share, like akkasumas immoo comment gochuu hin dagatinaa. Gara dhimma har'a isinii qabadheetti wayitan deebi'u. Ameerikaa kutaa bulchiinsaa Mississippi keessatti dubartiin bineensotaaf beelladoota kunuunsuun beekamtu tokko osoo yeroo qonnaa keessa deemtuu waan oodaa kanaan dura argitee hin beekne tokko ijaan mil'atte. Innis ilmoo hoolaa luka 5 qabu miidhamee lubbuuf dhidhiittatu ture. Dubartiin Naataalii Riinoot jedhamtu kunis daftee bira gahuun hoolaa luka 5 qabu kana gara kiliinika fayyaa beelladootaatti geessite. Kiliinika fayyaa beelladootaa keessatti kanneen miidhaan irra gahee wal'aanuun baratamaa ta'us ilmoon hoolaa kun garuu luka 5 qabaachuunsaa raajii akka ta'e ogeessi fayyaa Dr. Jaason Guulaas dubbateera. Dr. Jaason Guulaas akka jedhutti hoolonni erga dhalatanii daqiiqaa 15 booda deemsa jalqabu. Ilmoon hoolaa luka 5 qabu kun erga dhalatee torban tokko hin guunne. Hoolaan kun humnaa fi madaallii dhaabbachuuf isa gargaaru akka horatuuf yaalii barbaachisu hunda gochaa fi jirraa jedheera. Ilmoon hoolaa luka 5 dhalate kun akka hoolota biroo ta'uu dhiisuu mala. Garuu haga danda'ametti kunuunsaaf eegumsi godhamee fi akka jiraatu gochuun ni danda'ama jedheera Dr. Guulaas. Dubartiin ilmoo hoolaa luka 5 qabu kanaaf maqaa Spider Lamp jedhu moggaaftee fi kunuunsa barbaachisu gochaa fi akka jirtu dubbatti. Naataalii Riinoot beelladootaaf bineensota baraaruun waan hunda caalaa na gammachiisaa jetti. Ogeeyyiin beelladaa akka jedhanitti ilmoon hoolaa luka 5 qabu Spider Lamp ammatti haala fayyaa gaariirra jiraachuu fi wanti lubbuusaaf sodaachisu akka hin jirre dubbatu. Egaa hordoftoota chaanaalii keenya addunyaa kana irratti waan hin argamnee fi waan hin dhagaamnetu jira malee wanti hin raawwatamne hin jiru jechuun ni danda'amaa kan jennuuf waa malee miti. Bullee kaanee wanti dhageenyu wanti arginu raajii ta'aa jira. Guyyaa biraa dhimma akka addunyaatti raajii ta'ee fi dinqisiisoo ta'e isinii qabannee dhufna. Waan nu hordoftaniif ulfaadha. Chaanaalii kanaa akkuma jalqaba jedhe subscribe, like, share gochuun nu jajjabeessa. Horaa bulaa.